Hasa isinis ni qabatte dhufe mucaa wayii nu duraa duute ijoollee aggaarooti madaamni ishii fooqii irraa gad darbattee isii ajjeeste guyyaa halkan kaleessa ganamarraa reefnis argame. Dubayin keessa jedhanii naannoo karaa Dubayi jedhanii ergixanyaa ta'e safara isaa hin barree garuu sheer godhaatoo beetasabii isii nu barbaada intalli dhalattuu aggaarooti rabbiif rasuulii jedha sheer godhaa bira nu dabarfadha amaanaan koo isin bira nu hafa qaqqabu yoomal qiyaamaa walirraa fudhanna beetasabiidhaan wal bira nu geessisa daraa intala kana nu duraa duuti kaleessa nu duraa duuti kanarraa guyyaa namarraa reefni ishee argame rabbiif rasuulii jedha sheer nu godha waan lubbuuti madaaman nu duraa ajjeefte intala keenya waggaa jaabira hojjettee Yoo harka fuuna jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessan naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoon nagaa guutii nagaa idduma jirtan isinii habaayatu jechuu jaalladha. Har'a immoo biqqi jedheeran isin jedha. Waan beeknurraa waliif hirreedheetanii sababiin isaas yeroo kana jira miti namni akkuma bifa saayaan isaas adda waan ta'e anatuyyuu uumama dhugaa dubbachuun jaalladha beektanii maaliif seetanii amma biyya Dubaay kana ergin fillee xiqqoo ishii takka tureera garuu gizeen kontraata kana hojjedhu dhugaadhuma jirtu dubbadhee jarrilee dhugaa jirtu akka isaan beekanu gochuun barbaada malee sobuun barbaadu maaliif warri ganaa hojjechuu dhufanu mana kana warri ganaa hojjetachuu dhufanu maatiin bira jiru akka hin qeeqneef yoo nan sobduu ta'ee sobii biraa ba'e warri ganaa dhufanii hojjetachuuf jedhantu jarri kun qeequ waan ta'eef dhugaa jirtu kanaa han dubbachuu barbaade. Amma yeroo kanatti immoo yeroo arginus yeroo itti yaannus sobuun giddii ta'e jira jechuudha maaliif baay'ee waan laphee namaa cabsu mucayyoon tokko waggaa ja'a Dubaay kana keessa hojjettee garuu immoo madaamni waggaa ja'a isiin bira hojjette fooqirraa gadi darbattee reenfee ishee lafa argamee jira jechuudha gibbiidhuma ishee keessa isheen illee mormuu barbaaddee turte garuu suuqiitu jira jedhanii mana madaamii isheen bira hojjettuuti bira suuqii wayii jira jedhan kaameeraa qaba jedhan suuqiin sun immoo kan mul'isee isin morminaan kaameeraa sana jedhamaa jira waggaa ja'a bira teessee isiniif agalu argitanii keessattuyyuu kan nama dhibu waggaa meeqa yoo bira teessan warra adii kana yookaan warra hambaa kana keessa isaanii baruun hin danda'amu gonkumaa keessi isaanii yoomiyyuu bineensa jechuudha kanaafiyyuu of eeggannoo gochuu qabna amma maaliif na biraa galtiidha isheen galuudhaaf gara biyyaatti galuuf kontiraataa ofii fitte garuu waan kana irratti yaadanii akka isheen nagaadhaan maatii isiitiin waliin qunnamne godhanii jiran jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa asumaan illee kan inni isiniin jedhu viidiyoo mucayyoo sanaa footoo ishiitiin haqqana babbarame jechuudha nama xansaa bicuu xiqqoo ishee akka inni koopiraayitiin irratti hin finnetti warri beektan furmaata dhaaf isin jedha mala dhaaf mucayyoo kana maatii ishee warri beektan mucaa aggaarooti anillee akkasuma mucaa aggaarooti garuu immoo hin beeku mucayyoo kana isiniin jedha sheerii walitti godha yoo tokko hin beekne tokko beekuu danda'a waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha boru waan nurra ga'u nuti isin beeknu nama rakkate gargaaruun nurra jira jechuudha namni al tokkoon qannaamaa tokko qannaamu dhiisaa kanaafiyyuu wal gargaaruu qabna jedheetanii yaada kan inni isiniin jedhu kan dubbachuu barbaadu yeroo kontiraata fixxanii gara biyyaatti imaluudhaaf jettanii gonkumaa itti himna nan galettanii itti himna maaliif
Yeroo osoo jiraate idimee likkii akkanuma mana isaanii teenyu garbuma jara jala akkanu nuti hin baane barbaadu waan ta'eef akkanu biyyatti galuu hin barbaadan jechuudha. Kanaafiyyuu ittiin himna balaa akkasiitu nu qaqqabaa jira waan ta'eef amma inni dhufee mana keenya galuutti eewwuutii hin qabnu dhagaa jirra argaa jirra waan ta'eef amma mucayyoon kun waggaa 6 bira hojjettee ilaalame. Waggaa 6 bira hojjettee akkasiin nagaan hin galleef taaggalanii utuu isin harka wixirfattu ilmoo dhiiraa madaamii sanaa wajjiniin gadi darban jedhan fooqeerra. Booda akka nama hin argine gadi baatee nama wajjinii jiteedhan utuu kaameraan hin argine jechuudha. Gara jabeenya isaan qaban keessi isaanii kan hin baramne hin beekamne. Gonkumaala isaan baramuu hin danda'amu keessi isaanii bineensa afaan iyyuu seeqqatan iyyuu irra isaaniitu adiidha malee keessi isaanii kasaadha marzii. Kanaafiyyuu kanan isiniin jedhu of eeggannoo haa goonu. Maaliif ofii kootiif yaada kana beektanii dhugaa jirtu itti mee asii ba'uun barbaada malee isaan sossobee nan dhufa jedhee yookaan immoo sobees nan dabaladha hin jedhu asii fachiin qabu. Ijoollee warra bor dhufanii hojjetanuu akka isaan miidhaman hin barbaadu. Waan gaarii godhee asii ba'e akka warra ganaa dhufanii hojjetan sanallee akka gaariitti ilaaluun fedha waan ta'eef kan sobuu barbaadu dhiisee beektanii. Amma garuu yeroo yaadutti warri sobaa jiran ukkoo jaallatanii sobaa jiran maaliif lubbuudha waan ta'eef jireenya isaanii lubbuu isaanii balleessaa jiru waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo galuudhaaf jettanii kontiraata fixxanii yeroodhuma fixxan hin galtaa isiniin jedhu miti nan galeedha malee maaliif yeroo isin nu gaafachuun giddiidha maaliif qaraa irratti lakkaa'u waan ta'eef gaafa nu kontiraata finnu yoo nu teenye indegana nu hojjechiisu yoo immoo nu taa'u dinne tikeetii kutanii gara biyyaatti nu galchuudha jechuudha. Kanaafiyyuu dursitanii ittiin himna akka isaan haala qaqayyaratan ganaa addisii namatti ta'anii xiqqaan guddaan jira yeroo nan gala jennu jechuudha. Bakka maal jedhetti ijji isaanii dhiiga uffate bakka akka isaanitti nama ilaalu filmi caalaa. Kanaafiyyuu ittiin himnu dursine ani yoo amma reefin sammuu koo keessatti yaaduu jalqaba. Egaa warra ganaa addisii dhufuuf jedhetan duun qaba. Yaada jaraatuyyee waan kana nu gochisiisa jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Waaqayyoon jalatti of eeggannoo gochuun gaariidha waan ta'eef jechuudha. Nuti koo of jijjiiruuf dhufna malee idimee likkii jara bira taa'uufis miti. Waaqayyoo Afrikaa qabaa lakkaasaa hundumaa mijeesse akka nu gallee biyyattillee nu eebbisuu danda'a. Idimee likkii mana jara taa'uutii hin qabnu nuti. Jarri immoo yoo akkas hin taane lubbuu keenya baasu yookaan nu maraachuu waan tokko nu gochuu asa gochuudha. Of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo goonuu hundumti keenya. Mucayyoo kanallee Rabbi irraa mataa godhuu fi maatii isiitillee obsaa kennu jechuun jaalladha baay'ee tokko nama ajansiisa. Nan hojjetadha itti cinqamtee kaatee yeroo utuu nyaatiin jala darbitu hoggaa meeqa ifatu hin argin teessee warri biyya ambaa jirtan nu beektu jiru gola namaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyo hin beekuwan Waaqayyo haqasii dhiigasii haa barbaadu jechuun jaalladha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Sheerii waliin godhaa tokko yoo gargaarre tokko gargaaruu danda'a. Tokko yoo ishee hin beekne maatii ishee hin beekne tokko beekuu danda'a waan ta'eef. Tababaraan isin jira nagaa fayyaa ta'a nageetti.